Waraanni Ameerikaa yoo mariin hin milkoofne Iraan guutumaa guutuutti balleessuuf meeshaalee waraanaa gurguddaa fe'aa jiraachuu Tiraamp ifoomsaniiru. Gama biraan humni waraanaa Iraan harki koo qaataa qawweerra jira jechuun USA fi Israa'el walii galtee dhukaasa dhaabuu akka hin gufachiisne akeekkachiiseera. Dhaabbanni basaasaa Ameerikaa Chaayinaan meeshaa waraanaa gara Iraanitti erguuf qopheessaa akka jirtu mirkaneessuu hime. Iraan badhaadhina yuuraaniyeem irratti daangaa ture kaasuu hoogganaan dhaabbata niikuleeraa Iraan irra deebiin beeksisanii jiru jechuun Al Arabiyaan gabaaseera. Hooggantoonni gamtaa Awurooppaa, Eeshiyaa fi biyyoonni hedduun marii guddaa Ameerikaa fi Iraan Paakistaanitti taasisaa jiran yoo milkaa'uu baate dinagdeen addunyaa guutumaa guutuutti baduu danda'a jechuun sodaa qaban ibsaniiru. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akka jedhanitti waraanni Ameerikaa yoo mariin Paakistaan keessatti taasifamu fashalaa'e Iraan irratti haleellaa deebisee jalqabuuf meeshaa kana dura caalu irra deebi'ee fe'aa jiraachuu himaniiru. Nuti ammas waraana jalqabuuf sodaan qabnu kan jedhan pireezidaantichi doonii irratti rasaasa hundarra gaarii ta'e meeshaa waraanaa hundarra gaarii ta'e kan kanaan dura hojjenne caalaa gaarii ta'e fe'aa jirra jechuunis dabaleera. Tiraamp amanamummaa garee marii Iraan gaafii keessa gangalchan yoo ta'u, garee marii Iraan ministeera Haajii Alaa Abbaas Argaachi fi afyaa'ii paarlaamaa Muhammad Baagaarii Qalaabaafin durfamu qeeqaniiru. USA namoota dhugaa dubbachuu fi dhiisuu isaanii hin beekne waliin hojjechaa akka turtes dubbataniiru. Tiraamp itti fufuuf fuula keenya duratti meeshaa niikuleeraa hunda ofirraa baasutti jiru jechuun wanti hundinuu erga barbadaa'ee booda gara pireesii ba'anii lakkii badhaadhina yuuraaniyeemii barbaanna jechuun sirrii miti jedheera. Kana malees Iraanonni kaardii akka hin qabne waan hubatan natti fakkaatu jechuun daandii bishaanii idil addunyaa fayyadamu yeroo gabaabaaf addunyaarraa saamicha gochuu danda'u jechuunis dabaleera. Yaadni Tiraamp gaazexaa New York Postiif kennan kun garee marii Ameerikaa itti aanaa pireezidaantii JD Vaansin durfamu Waashingtan irraa gara Paakistaan osoo hin deemin dura akka ta'e himameera. Gama biraan humni waraanaa Iraan harki koo qaataa qawweerra jira jechuun USA fi Israa'el akeekkachiiseera. Ibsa jimaataa halkan baaseen waajirri muummee giddu galeessa Kaataa Malnaabiyaa akka ibsetti yeroo darbe diinonni keenya Ameerikaa fi Israa'el irra deddeebii waadaa cabsuu isaanii himachuun humni waraanaa Iraan akkuma yeroo darbe humna guutuu fi qophii ta'ee jira jechuun ibseera. Ibsichi itti dabaluun bulchitoonni Ameerikaa fi Israa'el daa'imman ajjeesan ajajoota isaanii mo'amanii fi humna waraanaa isaanii waliin saba injifataa Iraanii fi fuula diddaa Islaamaa hin mo'amne doorsisuuf mirga hin qaban jechuun ibseera. Waajirri muummee kun itti dabaluun pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp fi muummichi ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu waraana guyyoota 40 fe'an keessatti kufaatii salphinaa dhuganiiru jechuun saba Iraan doorsisuu irraa of qusachuun gaarii ta'a jechuun labseera. Iraan badhaadhina yuuraaniyeem irratti daangaa ture kaasuu hoogganaan dhaabbata niikuleeraa Iraan irra deebiin mirkaneessaniiru. Badhaadhina niikuleeraa Iraan Ameerikaa fi Israa'el hin dhugoomu jedhaniif daangaa badhaadhina yuuraaniyeemii kana dura kaamee ture hin fudhannu jechuunis dhagahameera. Fedhiin diinota badhaadhina Iraan daangessuuf qaban hawwii awwaalame qofa jechuun Muhammad Islaamii wabeeffachuun dhaabbanni oduu Isnaa mootummaa Iraan waliin hidhata qabu gabaaseera. Murteen kun marii USA fi Iraan guyyaa irraa gaggeessan irrattis dhiibbaa uuma jedhamee eegama. Dhaabbanni basaasaa Ameerikaa Chaayinaan meeshaa waraanaa gara Iraanitti erguuf qopheessaa akka jirtu mirkaneessuu hime. Odeeffannoon basaasaa Ameerikaa akka jedhutti Chaayinaan torban muraasa dhufan keessatti sirna ittisa qilleensaa haaraa Iraaniif geessuuf qophaa'aa akka jirtu CNN jimaata halkan madaallii basaasaa Ameerikaa wabeeffachuun gabaaseera. CNN akka jedhetti Beejing geejjibawwan gara biyyoota sadaffaa ka'umsa isaanii godhatan haguuggii godhachuuf hojjechaa akka jirtu ibseera. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa fi imbaasiin Chaayinaa Waashingtan jiru dhimma kanarratti gaafii Reuters dhiyeesseef hatattamaan deebii akka hin kennine himeera. Chaayinaan sirna misaayila farra qilleensaa garbarraa dhukaafamu kan Manpaad jedhamuun beekamu gara Iraanitti dabarsuuf qophaa'aa jirti jechuun CNN maddoota maqaa isaanii hin ibsamne wabeeffachuun ibseera.
Iraanii fi Ameerikaan guyyaa irraa Paakistaan keessatti marii nagaa gaggeessuuf kan qophaa'an yoo ta'u, diinonni kunneen gaaffiiwwan ijoo irratti walirraa fagaachuu fi walamantaa dhabuu isaaniis ibsaniiru. Jilli Iraan miseensota 70 ol qabuu fi afyaa'ii paarlaamaa Mohammad Baagaarii Qalabaafiin durfamu jalqaba bakka nageenya cimaa ta'etti Islaamabaad gaheera. Yaada gaarii qabna garuu waliin amannu jechuun TV mootummaa Iraan Qalabaaf yeroo magaalaa guddoo Paakistaan ga'an dubbata wabeeffachuun gabaaseera. Muuxannoon keenya Ameerikaanota waliin mari'achuu keessatti yeroo hunda kufaatii fi waadaa cabeen nu mudata jechuunis ibsaniiru. Hooggantoonni gamtaa Awurooppaa, Eeshiyaa fi biyyoonni hedduun marii guddaa Ameerikaa fi Iraan Paakistaan keessatti taasisuuf jiran yoo milkaa'uu baate dinagdeen addunyaa yeroo dhumaaf kufuu akka danda'u akeekkachiisaniiru. Hooggantoonni Faransaay, Xaaliyaan, Jarman, UK, Speen, Giriik, Swiizin, Neezerlaand, Denmaark, Noorweey, Fiinlaand, Laatiiviyaa, Poorchugaal, Niwuziilaand, Awustiraaliyaa, Kanaadaa, Jaapaanii fi kanneen biroo ibsa waloo hooggantoota Koomishinii Awurooppaa fi Mana Maree Awurooppaa waliin taasisaniin ibsa kennaniiru. Dhukaasa dhaabuu kanaaf deeggarsa kan qaban ta'uu ibsuun Paakistaanii fi michoota walii galtee kanaaf haala mijeessanis galateeffataniiru. Tattaaffiin itti aanu karaa dippiloomaasiitiin walitti bu'iinsa xumuruu ta'uu akka qabu cimsanii ibsuun garuu qubsuma hunda galeessatti saffisaan akka tarkaanfatanis dhaamaniiru. Ibsichi Iraan keessatti lammiilee nagaa eeguu fi nageenya naannoo mirkaneessuun barbaachisaa ta'uu akka ta'e ibsaniiru. Waliigaltee irra ga'uu dhabuun rakkoo anniisaa hamaa addunyaa kaasuu akka danda'us akeekkachiisaniiru. Tattaaffii dippiloomaasii kana kan deeggaran ta'uu ibsuun kanaafis jecha Ameerikaa fi michoota biroo waliin walitti dhufeenya cimaa qabaachuu himuun kana malees Libaanos dabalatee gama hundaan dhukaasa dhaabuun hojiirra ooluu akka qabu waamicha goona jechuun ibsichi xumureera. Egaa kabajamtoota hordoftoota miidiyaa JSS Afaan Oromoo, JSS Afaan Oromoo odeeffannoowwan gaggabaaboo sa'a kanaaf qabatee dhufe kanuma. Odeeffannoowwan biroo sa'aatiiwwaniin booda qabannee haga walitti deebinutti miidiyaa keenya miidiyaa keessan subscribe, like, share gochuun odeeffannoowwan keenya namoota hedduu biraa akka ga'u taasisuun dagatinaa isiniin jenna. Odeeffannoowwan haaraa kanneen biroo qabannee haga walitti deebinutti bakka jirtan hundatti hamtuun isin hin argin jenne asumaan nagaadhaan.